عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جاوتوتا وردفتوتا فامي أوروتو الشمال والكامر كفوني على في كيسا ديكا قدوسون جنة نجيني كيسنا ركبو ديكا وردفتوتا كيورون ننجما ماتينا فتاني نجاجبستان كالاتوما كالاني كيسن دچاهاتو أما دينا أفترا دابك جرتنا تغيا نجان أبينا إيجا وردفتوتا كيوروني هاروداتن كما يوتيوب channel family أوروتو بيتدبلمو ماتي miseensa YouTube channel kiyyaa ta'a isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoo ana isinii qabadhee dhufe aappii ajaa'iba aappii hurufa tokkorraa kaasee hanga darsii tokkorraa kaasee hanga darsii 17 ittiin haaluma salphatti bilbila keenyarraa Play keessa gadi buufannee aappii kana barachuu dandeenyudha jechuudha. Aappin kun Play keessaa argama. Darsii tokkorraa kaasee hanga darsii 17 akkuma isiniin jedhe aappin kun jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya aappii kana isinitti argisiisaa nafaana tura viidiyoo jalqabarraa hanga dhumaatitti nafaana tura isiniin jedha. Egaa aappin isa kana jechuudha. Warri afaan arabii dubbisuu dandeettan isa kana aappin darsii tokko hanga darsii 17 hurufa jechuudha. Irraa fayyadamaa egaa bulee kiyya aappii ajaa'ibaati maashaallah. Akkuma quraana qalamaa sanii garuu intarneeta barbaada intarneeta malee hin dalagu. Aappii kanaan illee gadi buufadhee irraa qaraa waan jiru isinillee fayyadama. Aappii ajaa'ibaati baay'ee namatti waan toludha. Gadi buufadhaa isinillee irraa fayyadama. Aappiin kun isa kana mee darsii tokko hanga 17 kana tartiiban isinitti argisiisaa. Viidiyoo kana laaluun hanga jalqabarraa hanga dhumaa hordofaa. Aappii kana Play keessaa gadi buufadhaa. Egaa amma aappii kana keessa isinitti agarsiisa. Darsii 17 kan inni qabu kana jechuudha. Egaa akkuma argitan kun neetworkii malee hin dalagu. Shabakaa barbaadaa jechuudha. Shabakaa malee hin dalagu. Egaa akkuma argitan kun darsii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kudhanii 11 12 13 14 15 16 17 jechuudha. Egaa hordoftoota isinii mul'ata dheedanii yaada. Kana darsii tokko kaasee haalli itti fayyadama isaa darsii awwalaa kana isinitti argisiisaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kun asii jala kana bannaa jechuudha. Kun jala kana bannaa jechuudha. Kun iddoo kanatu inni ittiin banannaa jechuudha. Sagalee namaa qaraa akka waan ustaazni nu qaraasisaa jiru kanatti yeroo aliif inni jedhu yoo nu aliif jenne hanga nu aliif jennu inni immoo baa jedhetti xiqqoo jedhetiin dubbata jechuudha. Akka waan kun isheen nu qaraasisaa jiruutitti jechuudha. Mee nama yoo sagaleen isaa isinitti dhagahamu taate banee isinii agarsiisa. Aappii kana gadi buufadhaa itti fayyadamaa. Aappiin akka waan quraana qalamaan qara'aniitti ilaala. Aappii kana akka waan quraana qalamaan qara'aniitti jechuudha. Keessumayyuu nama qalamaan qabne baay'ee nu fayyadaa jechuudha. Ammallee nu yeroo dalagaan akka malee nu baay'atu yeroo ijoolleen arabaa nutti hojju faraagan quraana gatteennee qara'uu barbaanna. Bakka yeroo nutti hin tolle
gisee tokko moobaayilii marraa qara'uu dandeenya jechuudha. Gisee irra seennee moobaayilii bannee ilaalutti jechuudha. Egaa mee nama banee isinitti argisiisa. beeksisni adda addaa irra dhufa. حروف الهجاء المفردة. الدرس الأول حروف الهجاء المفردة. ألف ألف باء باء تاء تاء ثاء ثاء جيم جيم حاء حاء خاء خاء دال دال ذال زال راء راء زاء زاء سين سين شين شين صاد صاد ضاد داد طاء طاء ظاء ظاء عين عين غين غين فاء فاء قاف قاف كاف كاف لام لام ميم ميم نون نون واو واو هاء هاء همزة همزة ياء 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 ياء. egaa hordoftoota kiyya haala kanaan maashaa Allah tabaarakallah wanni akka aappii kanaa namatti tolu inuma hin jirre. Aappiidhaan quraana hedduutu jira. Aappiin kun quraana nama takka garaagarummaan qabu quraana qalama sanii jechuudha. Akkaataa itti nama qaraasisullee kun amma banee aliifa qara'ee geessanii jira. maashaa Allah tabaarakallah. darsiin isaa immoo darsii 17 qaba. Darsii 17 akkanumatti sagaleen qara'aa jechuudha. Egaa warroonni qalama hin qabne baay'ee quraana qalama sanii hin qabne kuni akkuma quraana qalama sanii jechuudha. Gadi buufadha. Aappiin kun aappii ajaa'ibaati. Aappii namatti tolu. Gisee akkana dadhabnee hirribaaf deemnu gisee xiqqoo moobaayilii kenna anjaa nu dabbareefuu ni banannaa miti. gisee masan awwala quraana darsii lama baranneetiin guyyaa guyyaan sawwaa birraa argannaa itti fayyadama isiniin jedha. Ani aappiin kun wallahi baay'ee na gammachiisee baay'ee natti tole. quraana qalama yeroof ammaaf hin qabu inshaallah ni bitadha. hanga bitadhuuf garuu baay'ee na fayyade aappiin kun jechuudha. Akka nama quraana qalamaa qabutti irraa qara'aa jechuudha. yeroo intarneeta qabutti jechuudha. intarneetaan dalagaa gadi buufadha itti fayyadama. aappii ajaa'ibaati. egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kana fakkaata. darsii tokko hanga 17 isiniin jedhe kun muluun isaa akka amma isin agarsiise kanatti intarneetaan qara'aa jechuudha. akka nama shayni nu qaraasitutti qaraa. yoo barbaanne yoo nuun galle irra deebinee bannee lammatallee caqasnee qara'uu dandeenya hanga nuun galutti hanga darsii 17 kanatti fixuu dandeenya jechuu qaraane. egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataa. akka irraa fayyadamtan isinitti tolu abdii qaba. waan isin hin galle komantii jalannaa barreessaa yaada keessanii. aappiin kun aappii bareedaa gadi buufadha itti fayyadama. hordoftoota kiyyaa YouTube channel kee subscribe like share gochuun dagatinaa. maatiin haftaa warroonni dura like share godhaa. namoonni aappii kana barbaadu baay'eedha irraa fayyadamanii. egaa hordoftoota kiyyaa like share gochuun haamilee wal jajjabeessuudha. kanaafuu like share godhaan jirtanii like share godhaa. warroonni haarawwatan subscribe godhaa. namni hedduun argeera akka fayyadamu like share gochuun dagatinaa. egaa hordoftoota kiyyaa kanarra isinitti guddisu. assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. nagaan naaturaa. hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay baay hordoftoota kiyyaa.